Kamaal Abdallaa eenyu tumsiise akkamitti tumame amma eessa jira maaltu miidhame maal ta'e akkam ta'e maaltu irraa fudhatame sababni isaa hoo kamii akkamiin manaa baasan wallahi quba qaban wallahi ni beeytani wallahi quba qaba kanaafu isi warri jaahilli waa takkan beenisim jettani nama arrabsuuf hin fiigina ani barbaannaan hunda isinitti ma yoon irraa kaasee bilbila isaa irratti isiniif dawwala ni dhageeffattan dafa kanaafu share godhaati copy linki godha Koppilinki godha warri waa isaa dhaga'uu barbaadan akkanumaan dhayxanii warra mana banatee waa takka quba isan qabne akbaara isaa hin beeyne jaahiluma akkanumaan suuraa isaa fayyadamee yookaan gargalchee ol gargalchee irraa dubbatu hin taane wallaahi la'aziim an quba qaba sinii galee quba qaba dhibba quba qaba wallaahi tamantaniimi ani dhibba quba qabaa jechuudha maaliif waan ta'e jalqabarraa kaasee haga isa dhuma nama quba qabu harka keessaa qabaa osoo hin taane garuu dhibbatti quba qaba garuu innillee waan akkanaa kana ummatan naa beeksisaa kana dirqama ummatatti naa gahuu qaba atis gara keetiin ummatatti naa dabarsi nama akkana na godhes nama akkana godhe hunda kana hunda natti mee harkaa qaba maaliif amma noo amma Kamaal irraa dubbadhe isin fuutanii eessa fiddanii gandumma jettanii ani na beeytanii waa'ee gandummaa keessa hin jiru gandummaa isin dubbadhu garuu dhugaa irratti ammoo ganda kiyyas ta'e ittuma cabsa maafi mushkila firii galee ani Kamaaliin dalagaa isaa hin deeggaru baay'ee dalagaa isaa dhibbatti hin deeggaru hojiin isaa guutumaan guututti naan ta'u waan balaaleffadhu jechuudha garuu ammoo bakka shira bada irratti bakka shira tokko irratti geggeessan ammoo irraa dubbachuun dirqama akkuma gaafa dhugaaf dubban gaafa miidhaaf dubban gaafa rakkoolee gaafa dubban gaafa bal'oolee gaafa dubban gaafa rakkoolee ni dubban dafa share godhaa kaa isinitti himuu baran inde dhaga'uun hin feetanii wallahi dhaga'uu feetanii dhibbatti isinitti maan yoon irraa kakaase amma isin share godhaa koppilinki godhaati taap godhaa dafa maali nama dhibba lamaan jirtanii taaptaabii kuma takka qofa gootanii harka isin dhukkuba akkanumaan zim jettanii tuma mana bantanii Kamaal akkasin jedhina Kamaal namni Kamaal quba qabu yoo jiraate nama sadi qofa nama sadi namni Kamaal keessaan iccitii isaa beeku yoo ta'e ana wali nama lama yookaan nama sadi yoo guddate nama sadi baga isatti sinii galee wallahi nama sadi hin taru sadii hunga'u nama lama ani nan beeka kan biraas ni beeka garuu ana immoo dhibba Kamaal Abdallaa sababni inni itti tumameef maali nan beeka ana magasti achirratti amma Abu Sabardiin fa'ajiin mana boonaati duratti beekaatiin callise malee hunda nan beeka ana ijoo irraa haasa'e namni gariin achi keessatti dhuftanii maarroo akkasi maarroo garuu warri akka jedhu sun ammoo waan isin ajaa'ibu gaafa inni muuziqaa banee gaafa inni akkasi muuziqaa dhageeffatu gaafa inni sheeka fakkaate gaafa inni irrachi akkas jedhee ummata caffarsiisaa bulu arrabsaa ture warri sun guutuun hin arrabsa har'a ammoo maarroo fakkaatee ajandama fooloo barbaachaaf jecha akkas jedha kun hin barbaachisu habiibii hin barbaachisu baga tumame kanaafu walumaa galatti Kamaal Abdallaa tumamee jira dhibbatti tumamee jira warri kijibaa Kamaal kijibaa abdiin kijibini Kamaal kijibaa hin tumamne prankiidhaa fi follow fi like fi ajandaaf jetta wallahi tumamee jira Kamaal tumamee jira walumaa galatti tumamee jira akkamitti tumamee yoo jettan ammoo namatu tumsiise namni sun garuu nama isa beeku warri nama isa tumsiisellee Allahu aalam yani sheeka ta'ee irraa hin beeku warrum hadda irraa sarraa dubbataa jiru akkamitti tumsiise yoo jettanii namticha kana miskiina inni sawwaaqa ni beektanii sawwaaqa inni xalabaata xalafatanii jechuudha xalabaata ni beektanii bakka kanaa wayiiti jechuudha waan akkasiin hufuutaa nama akkanaatiin hugeessitaa jedhanii sobanii manaa baasanii tumsiisan eenyu namni kana goosise warra namni harka keessa badee dawwalee waan kana goosise nama biyya Saudi Arabiyaa keessa hin taane biyya biraatii irratti dawwalchiisan biyyuma Makka keessa ta'anii nama sadi tokko biyya keessa tokko akka inni natti mattisinitti maan kanaafuu sagana naa himi jedhee rakkoo kana ummataan naa ga'uu qabdaa naan jedhe akka afaan isaa irraa dhageetti jechuudha asirii galee dabli akkas goosise garuu namni sun Dubaay jira lakkoofsi nama sanii ijoollee Dubaayitti kennamee jira lakkoofsa saniin ID inni ittiin baafate sanaan ni qabsiifna nu hordofna jedhanii lakkoofsa san kenneera ijoollee Dubaayitti by the way kana boro dhufee inni isinii himuu danda'a yoo jala kana jiraate ammoo isinii galchan dhufa yoo ka dhufu jechuudha irra share godhame
ni qaba jawwaala harkaa qaba hin dhukkuba garuu baay'ee tumanii jiranii baay'ee tumanii harki tokkos baay'ee miidhanii jiranii akkasuma luka takkas baay'ee miidhanii jiranii isni galee harka tokkoof luka tokko keessattuu harki tokko baay'ee miidhame makiinaa oofuu hin danda'u wallaahi makiinaa oofuu hin danda'u akkanaan jedhe ani riyaad jira inni makka jira makiinaa oofuu hin danda'u jedhee jira harki baay'ee na miidhame jedhee luka kanattillee luka bitaa ta'e mirga ta'e hedduu miidhanii jiru akkasuma ammoo namni ammoo waan kana dhubbaan dhibba irra dalaysiise tokko as jira tokko nama biyya keessa jiru tokko ammoo nama Dubaay jiru argitanii tokko nama Dubaay jiru namni Dubaay kun lakkoofsa Dubaayitiin itti bilbilee akka waan xalabaata Dubaay irraa dhufee fi hoyititti makka keessa jechuudha akka xalabaanni kun akka waan Dubaay irraa erganis godhanii sobanii xalabaata hoyi ebaluu nama hoyiti geessita Sheek Kamaal bakka akkanaa dhuftee xalabaata kana fuuta lakki ani hindi deeni bakka sadii xalaba bakka sadii ajajanii fi bakka sadiin san hindi bakka baddu ajajaniif innillee naqaan yeroo san jechuudha bakka san hindi dee bakka akkanaa yoo ta'e bakka kanaatitti fida hin fuudhaa jedheen miskiina waan ta'eef namichi bakka inni ajajate sanitti fidaniif achitti fidanii fi booddee bakka sanatti yeroo inni xalabaata san fuudhuu bakka sana dhaqu namni gugurraan jechuudha nama Abasha nama Oromootii miti Aljeeriyaa haa ta'u Keeniyaa haa ta'u garuu walumaa galatti Itoophiyaa miti walumaa galatti namni sun Allahu alam jedhe garuu Itoophiyaa miti walumaa galatti nama gugurraacha yeroo inni fidee xalabaata san dhaqee irraa fuudhuuf bakka san dhaqu jarri achi dhaabbattee eeydi warri shira kanarratti lageessun jechuudha tumuuf achi dhaabbattee eeydi booda jawwaalli shaanaa xuuxataa jiraati wajjaan baasee isinitti himaa Sheek Kamaal sheerii godhamee warri jiru garuu onlaayinii irra hin jiru Jabaal bilbila qabdaa keessa sawa akkamitti dawwala billa aliik akkamitti itti dawwalame bilbila as keessaa qaba wallaahi laazim majjaan as keessaa qaba takkaa miseenjarii illee asirraa qaba shabakaa qabda asirraa asidhime asirratti asidhime amma itti dawwalaa qoyaa yoo wanti ta'e itti dawwalee sagalee isaa isinii fida kanaafuu walumaa galatti iPhone irratti ajjata iPhone irratti appiidha iPhone dalagu mee taaptaabii godha dhaabaa oofaa jira taaptaab godha akkan dhaamu kanaaf walumaa galatti bakka inni ummanni sun xalabaata kana xalabee inni irraa fuudhuu dhaqeetti maal godhanii sa sheeriin gootanii ma sila warra awajantaa isaa waan isaan beeyneyyuu waan takka akkanumaa suuraa isaa maxxansee kijibaan isin burjaajessaa jiruyyuu dhayxanii sheerii godhaa jirtanii sheer godhaa dhugaa isinitti himna akka inni itti tumame sababa inni itti tumame akka itti tumame waan isarraa fudhatan akkasuma akka itti miidhame eenyu feenyu akka tumsiise namni kun nama akkamii nama Arsiiti moo nama Harargeeti moo nama akkanaa gaafa jenne tarii wanti kun gandun baanillee booddee dhufuun isaa hin hafu gaafa inni dubbate anolumaa galatti amma namallee maqaa dha'uu baadhu isinitti akkanatti manitti isinitti ma akka inni wanti kun anaafis dabarfamuu qaba waan kana dhugaa kiyya kana naa haa beekanii dhugaa kana naaf haa beekanii akka atis waan dandeettuun naa dabarsiis sagalee naa ta'ii naan jedheera afaan isaatiin jechuudha kanaafuu walumaa galatti xalabaanni Dubaay irraa fakkeessanii xalabaata san fidanii bakka inni dhaqetti yeroo inni xalabaata san irraa buusuudhaaf bakka sana dhaqu nama gugurdaa tokkotu dhaabbatee na eegaa jedhe ani hin beeku inni hin beeku waan ta'eef yeroo inni gadi bu'ee ati Kamaal Abdallaati yaani Kamaal Abdallaati achumatti makiinama keessaa ganna buusanii dhukkeenarraa kaasanii jawwaalasi tokko manatti dhiisee biraa deeme jawwaala tokko isa jawwaala guddaadha shaanaa irra kaatee xalabaata sana fuudhuuf biraa deeme argitanii silaa jawwaalillee irraa fudhatama wanni hundi irraa fudhatama jawwaala manatti dhiisee deeme sinigalee jawwaala isaa manatti dhiisee shaanaa irra kaa'atee xalabaata kana fuudhee deeba jedhee biraa deeme akkanaan jedhe hun dhageeffadha kanaafuu jawwaalli takka harkaa qabu ka bilbilaan bakka sana dhaqee fuudhuuf dhaqu yeroo makiinaa keessaa isa harkisanii tumaa makiinaa keessaa buusan jawwaalli asirraa qabaa asumaan na jalaa gadi buutee kursii makiinaa jala na seentee jedhe
kijibaa miti dhageeffadha jawaalli توبا الرحمن جوالي بالبلا انجتشو كان بالبلا كاركا قبوسان وسما جرينا هركفت وسما جرينا تمتو جوالي نهار كابوتي كرسي ماكينة جلا ترتي اچتي اوكاتي جري انا قدنا بوستي ماكينة كيسا سيناني وانسلا ماكينة كيسا جرو هندا كيسا غورتاني فتشاني دوبا هاتا هندا بانتي انا اچنا فوتي اوكينا راكافتي توما انجتشو جري اجيسو مدي يوناتي فكاتي اكايني جروتي نمني وي دفي makiidha anjechuudha kilaas godhe kilaasii sana dhageenyaan irraa baqatte warri gugurraan sun sinii galee Kamaal Abdallah akkaataan inni itti tumame fakkaataan itti shira itti xaxan akka biraati garuu asirratti waa hedduullee tumuu waa hedduun himuun hin taatu malee garuu namni shira kana irratti xalafe yookaan irratti dalage ammoo namuma itti dhiyaatu akkasuma namuma naannoo san jiru kana isatu isiniif nama himuu hin danda'u waan ta'eef inni isiniif baay'ee dhufe isiniif himuu danda'a walumaa galatti Kamaal Abdallah ka itti tumame ka itti shira irratti xaxee shira adda addaatiin irratti xaxan Dubaay keessa ta'anii asitti irratti xaxan xalabaatatu asii dhufaa jira xalabaata kana nuu fuudhii nama ebaluuti xalabaata kana geessita jedhanii manaa baasan argitanii akka itti shawwadame jechuudha bakki jarri ilaal warri astaa warri Suudii yookiin Makkaa keessa jiru sobee bakka akkana jedhee itti himaa warri Dubaay sun ammoo itti bilbila Dubaayitiin jechuudha koodiin Dubaay naan jedhe bilbilli sun koodii Dubaay kanaan itti dawwalanii xalabaata bakka akkana ka Suudii kuni itti hima bakka too inni itti fidan bakka jarri itti tumuu yookaan ajjiisu heddusan isinii galee kanaafuu ka Dubaay sanintu bakka akkana jedhaan lakki bakka sana dhaquu jennaan bakka akkana hoo jennaan bakka akkana illee dhaquu bakka akkana hoo jennaan bakka akkana hin dhaqaa jedhee bakka sana dhaqe isinii galee bakka sana dhaqinaan warri isa itti shira abdii maaliif kijibda samaali warri kijiba jedhaa waltan kun qoy ani waan natti man isinitti himaa jira malee an bira hin jiru ani ka jiru Riyaad inni ka jiru Makkaadha waan inni kalimaa isaatiin afaan isaatiin natti dubbate akkaataa tartiiba isaa isinii himaa jiraan ani kanaan alatti waan irraa beekuun qabu kijibuma jedhaan olina isinii galee hin kijibdaa hayyee nuree namni kijibne ani dhugaa natti man isinii himaa jira malee bira hin jiru maal godhuu kijibaa maaltu na kijibsiise waan argine waan inni boru dhufee akkana jiru tokko maaltu na kijibsiisan ani garuu waan inni natti hime ammallee naa beekuu qabdanii waan inni irratti ajjeefamaa jiru kana naa beekuu qabdanii nama shira narratti xaxaa jiru kanas naa beekuu qabdanii jedhee sana abbatu baafatanu baasuuf hin dandeenyu waan ta'eef nu waan nutti himan isinitti himaa jira malee akkanumaan deemtanii kutaa namaa ganda namaa akkasuma sheekolee gaggargalchitanii hin arrabsina dhiisa kun ajandaa wanni irratti hojjetame isa ka irratti hojjetellee nama biraati kun gandallee bakka bu'u Kamaal yoo ta'e hunda keenya irratti duulaa ture haga anaan baatutti sinii galee haga anaan baatutti nama irratti duulaa ture nama akkanallee jedhaa ture an amma duratti jechuudha mana namaa keessattiin akkana godhamuu qaba ani nama Kamaaliin itti dhiyaatee waa hunda waliin quba qabu waan ta'eef nama keessaan dhibba quba qabu waan ta'eef isin asumarratti afaan bantan arrabaa fi maarroof hin fiigina anin ajjeesallee yoo jedhe ana ajandaaf jechuu danda'a dhugaan jechuu danda'a hin beektan akkuma inni dhufee yeroo hedduu hunda ajandaa isin godhu anis ajandaaf haasa'uu danda'a garuu ammoo Kamaal waan gaarii dalagee osoo hin taane samaali mee manni maalumaaf kijiba jedhe maaliif kijiba jedha baramma kama an bilbila as keessaa qaba bar wallahi billahi bilbila as keessaa qaba sila amma dawwale Sheekh Kamaalin isinii fida sagalee isaallee ta'u ol fuudhee isin dhageessisa sagalee isaa amma irratti dawwale shira amma isin kijiba naan jedhaa jirtan kana isin dhageessisa maaliif hin kijiba isaan waan natti himame waan ta'eef walumaa galatti Kamaal Abdallah tumamee jira shira irratti xaxanii jiranii miidhamee jira dhugaa isaa ammoo ba'uu fi qabdi yoo akka jiran kanatti ummata gurraachaan itti bitamee ummanni gurraacha tumsiisan kuni dogongora namni tokko dhufee Kamaal badii qaba badii qabu san irratti yoo tarkaanfii irratti fudhate bakka lubbuun baasnetti silaanan deeggara ture aanumti deeggaraadha waan san irratti garuu ammoo bakka nama gurraacha itti bitanii miskiinatti nama gurraacha bitanii akkas gochuun qabeenya isaa sana jalaa saamsisuun akkasuma meeshaa isaa jalaa guursisuun suni dogongora ani kanan balaaleffadha malee Kamaalin deeggaraan jiru ammallee taanaan borullee taanaan Kamaalin ganda kiyyas ta'e ganda biraas ta'e kanaaf hin deeggaru Kamaal nama kaabaa keessa taa'ee muuziqaa nu sirbu nama
Abbo taaptaabii godhaa wanti na dhaabaa jira. Maali ummanni cinqii kun ummanni asuma jala taa'ee oduu malee waan biraan beenu uummata ajandaa qofa jaalatu bara. Mee taaptaab godhaa wanti dhaabaa oofaa bara. Qubaan gattuttuqaa shaashaa gattuttuqaa qubni isin dhukkubiniiti inshaallah qubni keessan isinirraa haacitu. Eessaan hin haasa yeroo ani haasa kun wanti dhaabaa na biratti hin dhaaba. Abaaralla. Meeqa alaa isaa bitti godhaa jira kana deebisu. Yoo keessaa qabaateen deebisaa mee dhaggeeffadhaa. Yoo alaa isaa yoo keessaa qabaateen haa deebisaa alaa isaa bitti godhaa jira. Warri kijiba jettan afaan isaa irraas hin dhageessisan. Ajandaa ofiitiifuu silaa innu ajandaa ofiitiifuu silaa yoo tana gadin taa'u ima miidhame malee ima rakkate malee hin beeytanii Kamaal Abdallaa miidhamuma gaqqabe malee innu silaa waan agana argatee waan ajandaa agana guddaa kan argatee nama taa'u miti. Miidhamatu isa teessise malee agammaa gabbayee dubbachuu dhabuun isaa dhugaa miidhameeti. Akkasi beekaa fi hin beeytanii silaa inni ajandaa irraa nafu qaata yoona miidiyaan kun guutuun qabxii godhe jechaadha ajandaa isaatiif. Walumaa galatti warri kijiba jettan Kamaal tumamee jira. Shira karratti dalaysiise yookaan kan shiraan tumsiise ammoo namoota san inni maqaa himee jira. Inni isinii hima. Garuu kan shira kanarratti dalaysiise nama Dubaayii. Namni Dubaayii sun hin qabama jettee garuu ijoolleen Dubaayii akka warra akka nama keessa beekuutti isinitti himaa jira. Warri Dubaayitti lakkoofsi sun ergamee jira. Lakkoofsa saniin ID inni ittiin baase saniin hin qabna jedhanii irraa fuudhanii hin qabanii yoo shira keessa harka keessaa qabaachuu baatan isaanis inuma qabama jedhamee eegamaa jira. Warri as keessaa ammoo warri shira kana irratti dalaysiise ammoo akkuma isinuu baantan abdilleen harka keessaa qaba hojjettan anallee boru inni na baasuu danda'a in ariifattanii arrabaaf hin fiigina warra mataa qulfi isinii gale. Kanaafuu boruuftaan innu isinii baasa nama san jechuudha. Maaliif namni tumame tokko namni miidhame ofitti hin callisu. Namichi kun akkuma beektan nama seera biyya kanaallee qabu majjuulaa miti nama waa hundaa danda'u. Abdii sobaa jirtan wallaahi hin sobu dhugama. Sobutti hin jiru ani dhugama isinitti himaa jira. Ani kalaama isaa irraa jechuudha waliin haasa'a. Ani Kamaaliin durallee jechuudha gaafa inni ajandaa godhus nama gorsaa turus. Kamaal dhiisii wanti akkanaa kun sirraan barbaachisu amantaa keenya diqqeessaa jirta nu diqqeessaa jirta kutaa diqqeessitaa dhiisii nuun ta'u Kamaal dhiisii baqaraa inzil jennaa yeroo sana nama darbata akkuma amala isaa beektan san sinii galee nama irraa fudhatu miti inzil baqaraa daawaa natti gootaa jedhu keessumaa dhabasi godha amma maaliif dura maan gorsinii maaf